السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليانك يا كبجمو في جالتمو أكم جرتن نجرتني بقجراتن يغافر ربي ألتهيتن أما اللي ولتدي بنجرة مرنوتا كينيا باكت دابن الرا كيتفنتها نوجه ترى بقنا سدي مملكة يوكو سلطان تسلاما biyya habashaa yookaan Itoophiyaa keessatti bara dheeraa dura erga islaamummaan biyya habashaa seenee jalqabee mootummoota islaamaa hedduutu dhaabbatee ture. Mootummaan islaamaa tan jalqaba hundeeffamte mamlakatu shawaa al-islaamiyyaa jedhamti. Hijraa irraa jaarraa sadaffaa bara 284 hijiraa bara 896 akka lakkoofsa Awurooppaa keessa nama gosa Qureeshaa ود بن هشام المخزومي جدمون هندي فهمته موتمان تنجار أفر برا ربا أفر تعالى ترت إرجع إسين كفته مو مملكة برا إفاس جدم تندي فهمه لكوس مسلم توتا في دچين إنسان الرقبة باينان موتمون إسلامتيس بايته تربجت مقا طراز الإسلام جدمون بكمته سببني مقان طراز الإسلام كانان ياممتف موتمون تنين قرقر غلانا إرتي ترغلتي وان أرغمتو فيه هيوني جيوغرافي أبو الفداء في ابن فضل الله الأمرين كم برا متوقو في دبشاني في فرطة سديد دوه habashaa ستي mootummoonni islaamaa torba akka turan tarreessanii jiran maqaan mamalikaa islaamaa torban tanneenii akka armaan gadiiti. tokko mamlakaa ifaat, lama mamlakaa dawaaroo, sadi mamlakaa hadiyyaa, afur mamlakaa arbiinii fatagaar, shan mamlakaa shirkaa, jaha mamlakaa baalee, torba mamlakaa daarraa. mootummoota tanneeniin boodas mootummoonni islaamaa tan akka hararii fi jimmaa fa'atu dhaabbatee ture. دكتور عبد الشكور محمد أمان العروسين رسالة إساني هل تعرفوا شعب أورومو المسلم جدو كيستي موتموني إسلاما تنين هدون إسي دچه أورميا كيستون دي فمت يجودن إبساني جران واهم موتموتا تنيني بلدنان أكاسي غدي كانت إبساما موتموتا ترباني إفات جارة كل لما فرا هنگ جارة كل صدفات موتموتا أرغمان كيسا takka mootummaa ifaatii ture. barreessan seenaa ibnu sa'iid jedhamu magaalaan guddoon ifaata jabarii yookaan jabartii akka jedhamtu ibsee ture. magaalaan guddoon tun lafa ol ka'aa yookaan tabba irratti argamti. ummanni ifaat gosoota garagaraa kan tahanidha. ifaat mootummoota islaamaa torban keessaa isii guddooti. dheerinni deemsa ishii guyyaa 20 kiiloomeetira 400 fi bal'inni immoo guyyaa 15 kiiloomeetira 300 ture. walumaa galatti bal'inni lafa ishii kiiloomeetira 120 taha. ifaat saantimittaa fi gurgurtaa kan mataa isii kan qabduudha. aljabartiin bara 1330 akka ibsetti immoo musliimoonni Itoophiyaa maallaqni daldala isaanii diinaara akka tahee dubbatee jira. barreessan seenaa alqashqandii jedhamu immoo ifaat dinaarii biyya Masiriitti akka fayyadamtu ibsee jira. mootummaa ifaat kan hundeesse yookaan ijaare Umar bin Duniyaa Huzii jedhama. maqaan isaa lammaffaan kan biraa Huzii aljabartii wal sama'ii jedhama. jaarraa 10ffaa irraa eegalee maqaan jabartii jedhamu Ismaa'il aljabartii kan yeroo san keessa turan waliin wal qabatee maqaa muslimootaa fi beekame. jaarraa 15ffaa keessatti magaalaan muslimootaa Jabarallah jedhamtee beekamti. akka imaam al-sakaawiin barreessanitti magaalaan muslimootaa jabartiin kan dhaabbatte mootummaa salamoonawaa habashootaa dura akka tahe ni beekamti. magaalaan tun namoota hedduu kan qabduudha. imaam ibnu kathiir kitaaba isaanii al-bidaayaa wa nihaayaa jedhamu keessatti akka dubbatanitti bara 1138 yookaan bara 533 akka lakkoofsa hijiraatti magaalaa tanatti socho'insi lafaa guddaan argamee namoonni 200,030 tahan sababa kanaan du'anii jiran. kunis kan ibsu magaalaan tun ummata hedduu qabaatu isiiti. darra
mootummaan Daarraa jedhamtu tun dheerinni deemsa guyyaa 3 kiiloomeetira 60 fi dalgeen isiitis kan wal fakkaatu kiiloomeetira 60 ture. Walumaa galatti bal'inni lafa isii kiiloomeetira 3,600 ture. Hoomaa waraanaa fardaa 2,000 fi akkasuma kan miilaa 2,000 qabdi. Arabiin Fatagaar mootummaan tun dheerinnaas tahee dalgeen ishee deemsa guyyaa 4 kiiloomeetira 80. Walumaa galatti bal'inni lafa ishee kiiloomeetira 6,400 kan tahudha. Iddoon ishii yeroo ammaa kanatti naannoo jidduu Carcarii fi Arbaa Guuguuti jedhamee amanama. Hadiyyaa isiin tun dheerina deemsa guyyaa 8 kiiloomeetira 160 fi dalgeen deemsa guyyaa 9 kiiloomeetira 180ti. Walumaa galatti bal'inni lafaa ishee kiiloomeetira 28,000 fi 800 qabdi. Ummanni ishee gosa tokko saba garagaraati. Akka barreessa biyya Masrii Alqashqandii jedhamu bara 1418 akka lakkoofsa Awurooppaatti ibsetti hadiyyootni gootummaan kan beekamanidha. Hoomaa waraanaa fardaa 40,000 fi kan miilaa 80,000 qabdi. Dawwaaroo mootummoota Islaamaa keessaa jaarraa 13ffaa keessa seenan galmooftee kan jirtu mootummaa Dawwaarooti. Naannoon itti argamtu naannoo yeroo ammaa Arsii jedhamuun beekamtuudha. Isiin tun dheerina lafaa kiiloomeetira 100 fi dalgee kiiloomeetira 40 kan qabdudha. Walumaa galatti bal'inni isii kiiloomeetira 4,000 ture. Akkuma Hadiyyaa fi Arabiin saantimiin bittaa fi gurgurtaa ishee Hanuukaa jedhama. Hanuukaan 5,000 horii yookaan dhibbaan jijjiiramuu danda'a. Baale Itoophiyaa keessatti mootummoota Islaamaa kan hundeeffaman keessaa Baale tokko turte. Baale kaaban Dawwaaroo fi Shirkaan yoo daangeffamtu, dhihaan Hadiyyaa, bahaan immoo Adaleen daangeffamti. Akka hangafaatti kan of keessatti qabattu magaalota yeroo ammaa Goobbaa, Sinaanaa, Diinshoo, Gaasara, Agaarfaa fi Gooroo jedhamtee beekamtuudha. Magaalaan guddoon ishee Roobeen irraa gara kaabatiin kiiloomeetira muraasa xiqqoo fagaattee argama. Baale dheerina deemsa miilaa guyyaa 6 kiiloomeetira 120 fi dalgee deemsa guyyaa 20 kiiloomeetira 400ti. Akka walii galaatti bal'ina lafa ishee kiiloomeetira 48,000 taha. Shirkaa mootummaan tun dheerinni lafa isii deemsa guyyaa 3 kiiloomeetira 60 yoo tahu, dalgeen immoo deemsa guyyaa 4 kiiloomeetira 80 taha. Walumaa galatti bal'inni lafa ishee kiiloomeetira 4,800 taha. Naannoo mamaalikoonni irratti hundeeffamte. Ifaat naannoo galaana diimaa irraa jalqabee Jabuutii, Ektiraa, Ogaaden, Hararii fi hanga laga Awaash gahutti Ifaat jedhamtee yaamamti. Dawwaaroo kibba Ifaatitti argamti. Laggeen waabetti galan gariin keessa qaxxaamuree darba. Fatagaar Arabiini naannoo giddu galeessa laga Awaashitti argamti. Hadiyyaa kibba naannoo Shawaa kaaba Kambaataa dhiha gara Ziwaayitti argamti. Baale Fatagariin irraa gara kibbaatti argamti. Lagni Weebii keessa qaxxaamuree darba. Daarraa Baaleen irraa gara kibbaatti argamti. Naannoo amma Boorana jedhamee beekamu kana of keessatti qabatti. Gabateen asiin gadii kun bal'ina lafaatii fi baay'ina waraana maalikootni qabdu mul'isa. Tokkoffaa Ifaat dheerina kiiloomeetira 400, dalgee kiiloomeetira 300, bal'ina kiiloomeetira 120, waraana fardaa 5,000 fi waraana lafoo 20,000 qabdi. Lammaffaa Dawwaaroo dheerina kiiloomeetira 100, dalgee kiiloomeetira 40, bal'ina kiiloomeetira 4,000, waraana 25,000 qabdi. Fatagaar Arabiini dheerina kiiloomeetira 80, dalgee kiiloomeetira 80, bal'ina kiiloomeetira 6,400, waraana 10,000 qabdi. Hadiyyaa dheerina kiiloomeetira 160, dalgee kiiloomeetira 180, bal'ina kiiloomeetira 28,000 fi 800, waraana 120,000 qabdi. Shirkaa dheerina kiiloomeetira 60, dalgee kiiloomeetira 80, bal'ina kiiloomeetira 4,800, waraana 9,000 qabdi. Baale
dheerina kiiloomeetira 120 dalgee kiiloomeetira 400 bal'ina kiiloomeetira 48 fi waraana 18 qabdi. Daarraa dheerina kiiloomeetira 60 dalgee kiiloomeetira 60 bal'ina kiiloomeetira 3600 waraana 2000 qabdi. Seensa mamaalikoota. Mamaalikoonni asiin olitti dubbatamte tunneen waa'een isaanii maaf hin beekamne akkamitti kufuu dandeette? Gaafileen jedhu mataa nama hedduu keessa deddeemuun ni mala. Deebiin isaa akka armaan gadii kana taha. Mamlakaan Habashaa yeroo san jirtu kaaba biyyaa itti argamti. Mootummaan Habashaa tun mootummaa Islaamaa tanneen gara mootummaa kiristaanaatti jijjiiranii mootummaa Habashaa takkittii tan amantii kiristaanaatiin beekamtu hundeessuuf hawwii guddaa qabaataa turan. Hawwii kana bakkaan gahuufis yaalii guddaa taasisaa turan. Wal'aansoon hammana hin jedhamnes taasifamaa ture. Haa ta'u malee gargaarsa guddaa biyyoota gurguddoo irraa erga argatanii booda malee kaayyoo isaanii kana guutumaan guututti bakkaan gayatu yookaan galmaan gahuu hin dandeenye. Biyyoota akka Xaaliyaan, Portugaal fi Ingiliz fa'aatti iyyatanii isaan kanneen irraa meeshaa waraanaa baay'ee gurguddaa ta'e gumaacha argatanii isa kanaan musliimoota waraanaa turan. Musliimoonni meeshaa akkanaa kana waa'ee isaatu achi dura dhagahanii hin beekanis hin jiran. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu keessaa yeroo meeshaa waraanaa kana Habashoonni musliimootatti dhukaasan akka waan sheexaanni wahii Habashoota waliin lolaa jiruutitti yaadan. Habashoonni meeshaa akkanaa kana argataniifis hanga bara 1889tti musliimoota injifatanis biyya takka taasisuu hin dandeenye. Sanuuyyuu tooftaa ka'uu mala adda addaatiin erga musliimoota dhabamsiisanii malee lolaan musliimoota fuuldura dhaabbatanii cabsuu hin danda'amne. Maloota yookaan tooftaa isaan itti fayyadaman keessaa musliimoota garii isaanii garii irratti moosisuu, gariin gargaarsa kennanii fi kaan immoo akka hundi isaanii laafee to'annaaf isaanii tolu taasisuudha. Ergaa haala kanaan to'annoo isaanii jalatti deebisanii eenyummaa isaanii jijjiiruufis yaalii cimaa taasisaa turan. Kun kan hin danda'amne tahuu hubannaan akka isaan aangoo biyyattii keessatti qooda hin fudhanne bakka aangoo irraa fageessanii jiran barnoota akka dhabanii doofummaan waraana wallaalatiin ergaraman yookaan miidhaman taasisanii jiran. Buleeyyan kiyyaa har'aaf asumatti dhaabna hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaannaa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.